Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroon keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dorgommiin hifzii Qur'aanatii fi sirni iftaaraa daandiirraa inni guddichi marsaan shanaffaan magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalatti gaggeeffamee jira. Sirni dorgommii erga xumurameen booda sirni badhaasallee gaggeeffamee jira. Bal'ina oduu kana qabadhee jira. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaratti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaratti deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Lixaa fi giddugala Oromiyaatti har'a haleellaa raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Meeshaa waraanaa konkolaataa oraalii wal harkisuu tokko guutuus akka booji'e odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Guutuu oduu kana isiniin ga'a. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbanni sagalee raadiyoo Ameerikaa VON hojii akka dhaabu ajaja dabarsee jira. Hojjettoonni dhaabbatichaa kumaan lakkaa'amanis dirqamaan akka boqonnaa ba'an ajajni dabaree jira. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani barii sogganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Nu wajjin tura. Dorgommiin hifzii Qur'aanatii fi sirni iftaaraa daandiirraa inni guddichi marsaan shanaffaan magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalatti guyyaa har'aa gaggeeffamee jira. Bitootessa 16/2025 sirni iftaaraa daandiirraa inni guddichi marsaan shanaffaan magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalatti kan gaggeeffamee fi akkasumas dorgommiin hifzii Qur'aanaa biyyoolessaa mana maree waliigalaa dhimma Islaamummaa Itiyoophiyaatiin qophaa'e gaggeeffamee jira. Dorgommiin hifzii Qur'aanaa biyyoolessaa kan gaggeeffame mata duree Qur'aanni madda beekumsaati jedhuun yoo ta'u, dorgommii kana irratti dorgomtoonni dhiirotaa fi dubaraan kan hirmaatan yoo ta'u, naannolee hunda irraa kan dhufan akkasumas magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dawaa irraa dhufuudhaan irratti hirmaatanii jiru. Warroota dorgommii mo'ataniif badhaasni addaa qophaa'eefii jira. Badhaasa qophaa'an keessaa konkolaataa ammayyaa akkasumas mallaqaa fi hajjii bilisaan carraa kennu kan ta'e akka ta'es beekamee jira. Haaluma kanaan dorgommichis xumuramee sirni badhaasallee gaggeeffamee jira. Dorgommii kana kan injifate dhiiraan naannoo Oromiyaa irraa Saaladdiin Abdurrahmaan yoo ta'u, konkolaataa badhaafamee jira. Innis isa viidiyoo irratti argitan kanaadha. Dubaroota irraa immoo tokkoffaa bahuudhaan kan injifatte Hafsaa Kadir yoo taatu naannoo Amaaraa irraa dhufteedha. Isilleen kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Dubartoota irraa lammaffaa ta'uudhaan kan injifatte Oromiyaa irraa kan dhufte Sunduus Abdurrazzaaq kan taate yoo ta'u, birrii 500 badhaafamtee jirti. Isinis viidiyoo irratti argitan tana. Aaliyaa Muhammad Nuur immoo naannoo Somaalee irraa kan dhufte yoo ta'u, sadaffaa xumuruudhaan birrii 300 badhaafamtee jirti. Isinis kan viidiyoo irratti argitan tanaadha. Dhiirotaan immoo lammaffaa bahuudhaan kan mo'ate naannoo Amaaraa irraa Muhammad Awwal yoo ta'u, innis kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Sadaffaa bahuun kan xumure immoo naannoo Somaalee irraa kan dhufe Abdullaahi Osmaan yoo ta'u, carraa hajjii bilisaan hajjuu kennameefii jira. Walumaa galatti sirni dorgommii fi badhaasaa kanaa yoo fakkaatu, sirna iftaaraa irrattis haasofni gaggabaaban taasifamee jira. Sagantaa kana irratti haasaa taasifame keessa rakkooleen jiran mariidhaan akka furaman, qaamni akka biyyaatti dhimmi ilaallatu hundu gahee isaa bahuu akka qabu Ustaaz Abubakar Ahmad dubbatanii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, har'as waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira.
lixa Oromiyaatii fi akkasumas zoonii giddu galatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti har'a barraaqan haleellaa humna waraana mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatee jira. Giddugala Oromiyaatti har'a bitootessa 16/2025 barraaqan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa qaama fi lubbuu dhaqqabsiisee akkasumas meeshaalee garaagaraa irraa hiikkatee jira. Meeshaa waraanaatiif meeshaa loojistiikii konkolaataa ooraalii wal harkisuu tokko guutuu irraa hiikkatuun galii mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Isa kanas qabatama isaa viidiyoo kanarraa ilaaluudhaan hubatuu ni dandeettan. Haaluma viidiyoo kanarratti mul'atu kanaan barraaqan tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa irratti argatee jira. Guutuu oduu kanaa yeroo nu gahetti qabannee kan dhufnu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Sireetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Bitootessa 15/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Aanaa Sibuu Siree ganda Agaaloo jedhamutti kan argamu mooraa waraana mootummaa irratti cabsee seenuun haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoo achirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala kan taasise yoo ta'u, haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen immoo hedduu addunyaa kanarraa godaansise, hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabeessa akka jiru beekamee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argatu beeksisee jira. Achuma lixa Oromiyaa aanaa Abeentutti guyyaa kaleessaa haleellaa raawwateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise isiniin geennee turre dabalata qabna. Woboon haleellaa kan raawwate mooraa 3 irratti yoo ta'u, moorota sadanuu guutumaan guututti hojiin ala taasisu odeeffannoon ni geette ibsitee jirti. Akkasumas mana kuusaa meeshaa waraana mootummaa 3 guutumaan guututti kan dhuunfate yoo ta'u, meeshaalee hedduus irraa hiikkatu yookaan irraa qicatu yookaan irraa booji'u odeeffannoon baate ibsitee jirti. Haleellaa moorota 3 irratti raawwatameen waraanni mootummaa hedduun gara asin deebinetti godaansifamanii hedduun kan madaa'an akka ta'ee fi kan harkaan qabanis yookaan qabamanis akka jiran dhagahamee jira. Tarkaanfii fudhatame kana jalaa kan baraare waraanni mootummaa guutumaan guututti aanicha gadhiisee bahuun dhagahamee jira. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Abeentuu guutumaan guututti akka to'atetti odeeffannoon bahe kan ibsaa jiru. Tarkaanfii fudhatame kanaan hojiin boonsan yookaan injifannoon boonsan waraanni bilisummaa galmeessa jedhee ifoomse ilmaan Oromoo dhibbaan lakkaa'aman hedduun mana hidhaatti yeroo dheeraaf dararamaa kan turan mana hidhaatti yaasee bilisoomsuudha. Tarkaanfii fudhate kanaan hidhamtoota siyaasaa ilmaan Oromoo hedduu yookaan kan dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaatti guutumaan guututti gadi dhiisee yookaan bilisoomsee jira. Oduun inni ta'an waraanni bilisummaa Oromoo osoo leenjiifnu lolla, osoo lollu leenjiifna jechuudhaan yeroo dheeraaf hojii leenjii waraanatti fi siyaasaa kennaan kan ture itti fufsiisuun har'as bakka ta'e tokkotti yookaan bakkoota garaagaraatti waraana yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbisuun kallattii kaa'uudhaan bobbaasee jira. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kanneen. Isaan kunniinis dhiha Oromiyaa bakka ta'e tokkotti kan eebbifaman yoo ta'u, haala milkaa'ina qabuun leenjii isaanii ga'umsaan xumuranii sadarkaa bobbaatirra gahanii bobbaafamanii jiru. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sagaleen Ameerikaa VOA'n akka cufamu ajaja dabarsee jira. Dhaabbanni sagalee Ameerikaa VOA'n gargaarsa yookaan baajata Ameerikaatiin socho'aa ture. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baajanni sagalee Ameerikaatiif bahu yookaan VOA'f bahu akka adda citu ajaja dabarsee jira. Hojjettoonni dhaabbatichaa kumaan lakkaa'amanis dirqamaan akka boqonnaa bayan ajajni dabaree jira. VOA'n afaanota gurguddoo 40 oliin sagantaa tamsaasaa raadiyoo dabarsaa kan ture yoo ta'u, har'a afaan Oromoo dabalatee 40 hojiin ala ta'uuf akka deeman yookaan immoo hojii akka dhaaban ajajni dabaree jira. Oduma Ameerikaa wal qabatuun kutaa kibba Ameerikaatti bubbee hamaa rooba makateen namoonni 34 ol du'uun dhagahamee jira.
Bubbeen hamaan kun konkolaattotaa fi manneen hedduu mancaasee jira. Balaa kutaa US kallattii kibba bahaan jiran keessatti mudate kanaan yoo xiqqaate namoonni 34 kan du'an yoo ta'u, bulchiinsa Misuurii qofa keessatti namoonni 12 du'uun mirkanaa'ee jira. Akkasumas kutaa Kansas keessatti yoo xiqqaate namoonni 8 du'anii jiru. Bubbee kanaan konkolaattonni 55 walitti bu'anii jiru. Walitti bu'uu qofaan balaanis itti dhaqqabee jira yookaan irratti dhaqqabee jira. Sababa bubbee hamaa kanaan bulchiinsa akka Michigan, Missouri fi Illinois keessatti manneenii fi gamoowwan 250,000 caalan irra bishaan citee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turan hawwii kennaa nagaatti nu tura.